السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو أمة مسلمة نجاني فرحمن ربي اسم برا جراتو أمة أمن تابرا اللي الشماء أركا اسم فوني فيديو كنا سلا فيديو تكو ورابي نممت تكو شير اللي هنغوني rakkoo cimaatu nu qaqqabee adaraa warra miidiyaa guddaa qabu biraan nu ga'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kullu nafsin zaa'iqatul maut. Mucaan kuni ijoollee Jimmaatii, dhalattuu Biliidaatii. Har'a nafseen isii Abu Dhabii keessatti ruuhiin isii ba'ee jira. Hanga yawwanaa reenfisii mana mustashifaa jira. Guruppii hidhame kanarratti farankaan wanti bu'aarullee hin jiru. Nama baay'inaan nama hin qabnu. Rabbii jedhaa nu bira dhaabbadhaa. Rabbiif rasuulii jedhaa nu bira dhaabbadhaa. Sheer godhaa. Uummata miidiyaa guddaa qabu biraan rabbii jedhaa nu gahaa. Rabbii jedhaatii harka keessan irraa khayrii argattu. Rabbii jedhaa sheer nu godhaa. Yoo rabbii keessan sodaattan viidiyoo kana bira hin darbinaa. Rabbii jedhaa sheer godhaa. Duuti mataa keenya hundarra jira. Nus har'a tahee bor tahee hin beeknu biyyuma duniyaa kana dhiisnee godaannaa. Rabbiif rasuulii jedhaa. Rabbii keessan yoo sodaattan viidiyoo kana sheer godhaatii. Uummata miidiyaa guddaa qabu biraan rabbii jedhaa nu gahaa. Antakkaa rabbiin isin Egaa akkatti bahan malee akkatti galanii rabbii beekaa. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuune akkam jirtu nagaa keessan inni nagaadha galata waaqayyoo. Baga nagaa qabaatanii eegamtanii yeroo kana geessanii nagaa qabaachuu waan hundumarra kan caaludha. Tole hordoftoota koo egaa akkuma dhageessan waan baay'ee nama gaddisiisu guyyaa keessatti yeroo keessatti dhagahaatii oollaa. Barittiitu bara dhumaati fakkaata. Waan jennus waan hin qabne jechaadha. Obboleettiin keenya akkuma sagalee ishii dhageeffachiise obboleettiin kun bira deemtee kan waraabdee yookiin gooddanyaa ishii kan taate Imaaraat keessatti Dubaay keessatti jechaadha mana yaalaa galtee seentee warratteetu mana yaalaa keessatti baddalamtee jirti. Egaa gargaaranii akka reeffa ishiillee baasanii too gara biyyaarra deebisanidha kan dubbattu jechaadha. Mucaan kun dhalattuu Jimmaati jettee jirti. Guyyaatti gara biyya lafaa kanarraa deeman isin beekan namni hundumtuu sanumaaf taa'e garuu mucarraa akkanaa kana waaqayyoo nama haa baasu. Inni ganama manaa nama baase nagaadhaan biyya ofiitti nama gashu hundumtuu immoo kennaadha. Hundumtuu hireedha waan inni namaaf laate waan inni namaaf kenne fudhatu malee naan ta'u jedhanii hin dhiisan jechaadha. Kanaaf wanti godhan hin jiru jajjabina maatii dhaafaa kennuu fi obboloonni gargaaruu barbaadan karaa toora miidiyaa obboleettii keenyatiin akka gargaartanii obboleettii kanaa reeffa ishee akka maatii ishiitti gashitan isiniin jedheen jira. Waaqayyo lafa isin jirtanitti isin haa eegu. Duunillee garuu dinqii miti. Hundumtuu numa du'a. Du'a akkanaa kanatu baay'ee nama gaddisiisa. Ba'anii galuu dadhabu. Maatii ofii biraa bahanii maatii nagaatti deebi'uu dadhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama boochisa. Waan hundumaaf wanti godhan hin jiru kaayee waan wanni namaa kenne baatanii ishoo jedhanii fudhachuudha. Naan ta'us yoo jedhan garamiin dhaqu. Kan inni kenne kan isuma kenne waan ta'eef yoo fedhe fudhata yoo fedhe hin jiraachisa waan fedhii harka rabbii jiru immoo maaf akkas ta'e jedhamee hin gaafatamu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyooti. Wanti godhamu hin jiru waan ta'eef jajjabina maatiidhaaf haa kennu. Obboleettii keenya immoo nama jinnataa haa taasisu. Kanaaf kanuma isiniin jedha daraa keessan gargaaraa. Wanti obboleettii kanarra ga'e hundumtuu nama hundumaa waan hin hanqannedha. Kanaaf karaa toora miidiyaatii miidiyaa obboleettii keenyaatiin gargaaraa. Obboloonni keessattuu biyya kamiyyuu haa ta'u suura ishii maxxansine jechaadha. Suura ishii kan reeffa ishii yeroo akkasitti hin ciistu maxxansite malee suura kaastee maxxansite malee suura fayyaa ishii hin maxxansine jechaadha. Waasaa meeqaama irraa xumureessanii maxxansa. Karaa miidiyaa ishiitiin jechaadha obboleettiin kun kan maxxansite. Garuu suura ishii oriijinaal kan ishiin akkasittiin kaate maxxansine jechaadha.
Kanaaf akkasii isiniin jedha hordoftoota koo wanti godhamu hin jiru waan ta'eef jajjabina guddaa haa kennuufi maatii ishii firoota ishii hundumaaf jajjabina haa kennuufi dhaaltuu mootummaa isaa immoo ishee haa taasisuu wanti godhamu waan hin jirreef biyya lafaa kanarraa hundumti keenya hin godaanna hin deemna. Deemmin akkasii kun immoo baay'ee nama gaddisiisa. Gaddinus maal goonare gaddineetuma dhiisuu qofadha malee wanti godhamu hin jiru. Waaqayyoo nagaa sin baasee nagaan sin agashu maatii keessanitti obboloota kooyi. Maatiin otoo arguudhaaf dhalli koo naa galti jedhanii dheebotanii akkasitti karaatti hafti. Tarii dhala qabaachuu dandeessi, tarii immoo maatii qabaachuu dandeessi, waan qaban hunduma keessaa iyyuu akkasitti deemuun baay'ee godaannisa nama keessaa hin baane taatetu haadhaaf abbaatti hafti yoo haatiif abbaan jiraatanii deeman isaan bira dhaqxee jirti. Wanti godhan hin jiru waan ta'eef jajjabina guutuu isaaniif haa kennu. Firoota ishiitii fi warroonni gargaaruu dandeessan gargaaraayii. Adaraa keessanii bukkee dhaabadhaa reeffuma ishiillee haa awwaallatanii maatii fudhatanii jirtu as erganii duutu ishee fudhatu kaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef waan inni namaa kennee shoodhanii fudhachuudha. Hin ta'us yoo jedhan hin ta'u waan ta'eef baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbiitii keessattuu wanta biyya ormaa kana keessatti ta'u du'a biyya ormaa kana akka nama gaddisiisu kaan balaa tasaatiin kaan immoo akkasittiin dhukkubsateetu mana yaalatti akkasittiin du'a baay'ee tokko nama gaddisiisa.